Okay, tole akkam jirtu kabajamuuf jaallatamu hordoftoota maatii YouTube chaanelii kiyya chaanelii Generation Success nagaan waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'eetu. Egaa akkuma yeroo darbe gama toora YouTube chaanelii kanaatiin koorsiiwwan tokko tokko waliin ilaalaa turre. Har'as egaa kutaa barnoota keenyaa keessaa kutaa takka qabannee isiniif dhiyaanneerra. Maarree egaa isinis namoonni toora YouTube chaanelii kanaaf haaraa taata yookaan yeroo jalqabaatiif YouTube chaanelii kanarraa afaan dhalootaa keessan afaan Oromootiin irraa barachuudhaaf namoonni gara toora YouTube chaanelii kanaa dhuftan subscribe gochuu akka hin daganneen isiniin jedha. Akkasuma share like godhaa. Namoonni subscribe gootanii maatii taatanii jirtan immoo namoota birootiif share godhaa toora miidiyaa hawaasaa keessan irratti isiniin jedha. Kallattumaan mee gara kutaa barnoota har'aaf qabannetti seenu. Kutaan barnoota har'aa waliin ilaallu fiiziksii barattoota remediyaaliitiif kan qophaa'e chapter 7 heat and thermodynamics achi jalaa paartii 3 isaa laws of thermodynamics isa jedhu waliin ilaalla jechuudha. Yookaan immoo seerota thermodynamics maal fakkaatu yookaan immoo seeronni thermodynamics meeqatu jira, isaan immoo waa'ee maalii qoratu maal fakkaatu kan jedhu bal'inaan waa'ee isaanii waliin ilaalla jechuudha. Hanga dhumaatti na waliin ta'a. There are 4 basic laws of thermodynamics. These are zeroth law, first law, second law, and third law. Seeronni thermodynamics seerota afurtu jiru basic warri ta'an. Arfan keessaa inni jalqabaa zeroth law'udha. Inni lammaffaan first law'udha. Inni sadaffaan second law'udha. Inni arfaffaan third law'udha. Achi keessaa zeroth law'un yookaan inni jalqabaa states that if two systems A and B are separately in thermal equilibrium with a third system C, then they are in thermal equilibrium with each other jedha. Akkas jechuun maal jechuudha? Siistemoonni lama A fi B jiraatanii qobuma qobaatti immoo siistemni A kun siistema caafaana thermal equilibrium yoo ta'e, akkasuma siistemni B'nis immoo qofaa isaatti siistema caafaana thermal equilibrium yoo ta'e, dhumarratti wanti nuyi goolabuudha dandeenyu siistemni A fi B'nis walii isaaniitiif thermal equilibrium ta'uu isaanii goolabuu dandeenya. Thermal equilibrium jechuun immoo waan biraa miti. Thermal equilibrium siistemoonni lamaan temperature wal fakkaataa yookaan immoo temperature wal qixa ta'e qabu jechuudha. Sababni isaa siistemoota kana lamaan fiizikaalii gaafa finnee kontaaktii waliin goonu yookaan immoo gaafa fiizikaalii dhufanii wal tuqan no temperature transfer or no energy transfer. Energiin yookaan immoo temperature isaanii change hin ta'uu jechuudha. Kana jechuun temperature objectii lama finnee waliin tuqnee yookaan siistemoota lama finnee erga wal tuqanii booda yookaan fiizikaalii erga kontaaktii wal godhanii booda temperature garaagarummaan temperature hin mul'atu jechuun temperature siistema isa tokkorraa gara isa tokkootti transfer ta'aa hin jiru. Yeroo kana immoo temperature jara kana lamaanii wal qixxee waan ta'eefidha jechuusaati. Kanaaf thermal equilibrium jechuun having the same temperature jennee define gochuu dandeenya. Inni lammaffaan first law'udha. First law of thermodynamics. First law of thermodynamics kan inni qoratu it states that the increase in internal energy U of a closed system is equal to the difference of heat Q supplied to a system and the work done by the system. Internal energy change in internal energy, increase in internal energy waan jedhuuf the increase in internal energy yookaan immoo anniisaan daballii keessoo siistema tokkoo yookaan U'n kuni for closed systemiidhaaf qixxee ta'a. Anniisaa ho'aa siistemii sanarratti dalagaa'ee ida'uu total work done siistemiidhaan surrounding irratti dalagaa'e jechuudha. Yookaan immoo siistemii sanaan surrounding isaa irratti dalagaa'e jechuudha. Yeroo kana work done mallattoo negative sign qabaata. Sababni isaa iyyuu work done anniisaa surrounding irratti dalagaa'e yookaan work done by the system waan dalagaa'eef siistemiidhaan yeroo dalagaa'u anniisaa qabu luusii godha jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma nuti namoonni yeroo dalagaa adda addaa dalagnu keessumaa dalagaa humna barbaada yeroo dalagnu ofii keenyaa dalagaa
waan biraa irratti waan dalageessinuuf yookaan siistima biraa irratti yookaan objektiivii irratti yookaan waan fe'e irratti haa ta'u ofii keenya gaafa dalageessinu anniisaan nuti duraan qabnu maal ta'a? Nu keessa yaa anniisaan nuti duraan qabnu maal ta'a? Irrachaa deemee dhumarratti yeroo anniisaan keenya baay'ee irrate maal taana? Dadhabnee dalagaa sana dhaabna. Kanaaf akkuma sana siistemiidhaan gaafa dalagaan dalagaa'u workdaniin sun mallattoo negeetiif saayinii qabaata jechuudha. Irrachaa deemuusaa agarsiisa. Yoo siistima irratti dalagaa immoo garuu mallattoon workdanii pilaas saayinii qabaata. Sababni isaa dabalaa akka adeemu agarsiisa jechuudha. Inerjii akka ofitti fudhachaa jiru bifa sana agarsiisa jechuudha. Kanaaf egaa walumaa galatti matimaatikaalii yookaan immoo bifa herreegaatiin first law of thermodynamics yeroo ibsinu change in internal energy qixxeetaa Q minus W jennee ibsina jechuudha. Iddoo baay'eetti Q plus W bakka jedhutu jira. Isa kana yoo work done on the system ta'e Q plus W jettanii fudhachuu dandeessu. Kanaaf egaa isa kana akkaataa kanaan adda baasuu qabdu. Yeroo kam minus saayinii fudhata, yeroo kam plus fudhata. Not only for W, for Q also. Q mataan isaallee yeroo itti energy released from the system yeroo ta'u minus saayinii bakka itti qabaatu jira. Yeroo itti absorbed to the system yookaan supplied to the system gaafa ta'u immoo plus Q ta'a. Isa kanallee adda baafachuun gaariidha jechuuf jedhe. Inni kan biraan the first law highlight yookaan immoo wantoota tokko first law irraa wanti nu hubannu the existence of another state variable named internal energy U. Inni kun another state variable internal energy kan jedhamu haaraa baranne jechuudha. Amma heat and work are nothing but forms of energy. Heat fi working waan haaraa miti yookaan immoo waan biraa miti garuu form of energy yookaan immoo formii anniisaati. The conservation of total energy in jiraata jechuudha. Internal energy kana keessatti yookaan immoo first law of thermodynamics kana keessatti total energy jechuun immoo energy of the system plus energy of the surrounding jechuudha. Yookaan energy systemii fi energy naannoo jechuudha. Surrounding jechuun energy naannoo irraa argannu yookaan energy ala keenya argannu jechuudha. Inni kan biraa second law of thermodynamics dha. The second law of thermodynamics immoo kan inni qoratu heat naturally flows from a hot system to a cold system but nature does not permit for heat to spontaneously flow from a cold system to a hot one jedha. Akkuma beeknu egaa sistemni naannoon keenya uumamni anniisaan ho'aa siistema anniisaa ho'aa guddaa qaburraa gara siistema anniisaa ho'aa gadaanaa qabutti tiraansfarii ta'a yeroo hundumaa. Inni kun uumamaan waan jirudha. Uumamni kun anniisaan ho'aa siistema anniisaa ho'aa gadi aanaa qaburraa gara siistema anniisaa ho'aa ol aanaa qabutti akka yaa'u yookaan akka tiraansfar ta'u hin eeyyamu. Kana gochuudhaaf immoo maal godhaa? Entrooppiin zeeroodhaa gad akka hin taane ittisa. Siistemni ofumaa mataa isaatii entrooppiin zeeroodhaa ol akka ta'u survive godha. Because if the entropy is below zero, there is no any interactions. Possible interaction hin jiru jechuudha. Interactioniin process entrooppiin zeeroodhaa gadi ta'e taanaan possible interactionii argachuu waan hin dandeenyeef interactioniin immoo hin jiru jechuun nuti mataan keenya jiraachuu hin dandeenyu. Interactionii naannoo faana hin qabnu taanaan interactionii outer party keenya faana hin qabnu taanaan jiraachuu hin dandeenyu. Kanaafuu neechariin kun egaa akka nuti jiraannuuf survive nu gochuudhaaf maal godhaa? Entrooppiin zeeroodhaa gad akka ta'u hin eeyyamu. Yeroo hundumaa zeeroodhaa ol ta'ee akka jiraatu barbaada. Kanaaf entrooppii zeeroodhaa olitti dhorka jechuudha. So nature wants to maximize entropy kan jedhamuuf isa kanaaf. So statement second law of thermodynamics states that no process is possible in which there is an overall decrease in the entropy of the universe. So universe kana keessa entroppiin decrease taanaan yookaan below zero taanaan possible interaction waan hin arganneef yookaan immoo processii tokko waan hin jiraanneef kanaaf nature yeroo hundumaa entrooppiin increase akka ta'uuf survive godha jechuudha. Kanaaf inni kun statement second law of thermodynamics inni kan biraa third law of thermodynamics dha. States that the absolute zero is unattainable through a finite number of thermodynamic processes. Also states that the entropy of an equilibrium system vanishes when temperature approaches to the absolute zero jedha. Inni kun egaa third law of thermodynamics kun immoo yookaan immoo
Sirri third law sirri thermodynamics inni sadaffaan kuni uumama keessatti teempireechara 0 keelvinii safaruu hin dandeenyu jedhee haasa'a. Teempireechara 0 keelvinii safaruu hin dandeenyu. 0 keelvinii 0 digirii seelshiyeesii argachuu dandeenya. Garuu teempireechara 0 keelvinii argachuun ni ulfaata. Sadarkaa sana gahuun ni cimaa waan jedhu jechaa jira jechuudha. Yookaan immoo yaada kana ibsuu barbaadeeti. Inni kan biraan also states that entropy of equilibrium system. Sisteema equilibriumii ta'e tokkoof entropiin isaa gara zeerootti approach ta'a jechuudha. Temperature sisteemni equilibriumii ta'e jechuun immoo temperature sisteema temperature isaa also gara zeerootti approach ta'u jechuudha. Inni kan biraa thermodynamic processiidha. Processoota thermodynamicsiiti. Akkuma thermodynamicsiin seerota 4 qabu processootas 4 qaba jechuudha. Processoonni kun arfan immoo first law of thermodynamics affect godhu. Yookaan immoo seera thermodynamics isa jalqabaa kana affectii godhu jechuudha. Mee seeronni kun arfan gaa eenyu fa'i jennee yoo ilaalle inni jalqabaa isobaric processiidha. Isobaric processii keessatti pressure constantidha. Isobaric process is a process in which a pressure is constant. Isobaric processing processoota thermodynamics keessaa isa tokko ta'ee bakka itti pressurein sisteema sanaa constantii ta'u jechuudha. Yeroo kana work daniin pressure times change in volume ta'a jechuudha. Work daniin pressure times change in volume. Sababni isaa PV diagramii work danii yoo ilaaltan yookaan pressure versus volume yoo ilaaltan at constant pressure change in volume yeroo mul'atu work daniin integral of P times V1 to V2 jechuun immoo overall interval of volume irratti integraalii isaa barbaanna jechuudha. Work danii kanaaf pressurein constantidha. Maaltu change ta'a? Pressure volumeidha. So volume yeroo change ta'u pressurein constant yeroo ta'u work daniin keenya formii P times delta V yookaan immoo change in volume qabaata jechuudha. Yeroo kana first law of thermodynamics formii akkamii qabaata jechuudha? Q minus P delta V ta'a jechuudha. P minus delta V under isobaric process. Inni lammaffaan isothermal processidha. In isothermal process the temperature is constant so there is no change in internal energy. Temperature constantidha. Temperature immoo constantii ta'e taanaan internal energy keenya 0 ta'a yookaan immoo annisaan keessoo sisteema sana 0 ta'a. Yeroo kana first law of thermodynamics Q is equal to W ta'a jechuudha. Inni kun gaaffiin ka'uudhaa malu internal energy akkamittiin 0 ta'a? Q'n immoo maaliif 0 hin ta'u wanta jedhu ka'uu mala. Asitti egaa the internal energy remains constant under zero change, but heat can be still transferred to or from the system, and this heat is used to perform work on the surrounding. Asirratti egaa under zero change yookaan immoo change in temperature yeroo hin jiraanne yeroo temperature constant ta'u internal energy illee constant ta'a jechuudha. Sanaa booda change in the internal energy keenya maal ta'a? Change in internal energy keenya 0 ta'a jechuudha. 0 ta'a. But still heat energy immoo system irraa yookaan gara systemaatti transfer ta'a. Akkasuma immoo heat energy transfer ta'u kun immoo surrounding irratti dalagaan akka dalagaa'uuf gargaara. Surrounding irratti dalagaan akka dalagaa'uuf gargaara. Because Q is equal to W jenneerra. Kanaaf heat energy asirratti transfer ta'u dalagaan sisteema irratti akka dalagaa'uuf kan gargaarudha. So egaa constant temperature kana irratti heat transferii qabna jechuudha. If you see latent heat yoo ilaaltan latent heatiin maal jedha? It is the heat required to change the phase of the substance at constant temperature jedha. Constant temperature idha still heat energy immoo transfer idha. Heat energy transfer sababa ta'uuf phase system tokko irraa gara phase system kan biraatti akka jijjiiramu kan godhuuf still temperature isaa constant idha garuu heat energy transfer idha jechuudha. So at wanti nuyi asitti hubachuudha qabnu even if the temperature is constant still there is a transfer of heat
Kun egaa uumamni neechariin hammam kompleeksii akka ta'e nu agarsiisa. Ta'us egaa saayinsii isaa hubannee yaada isaa qabannee hanga nuuf danda'ametti hubachuudha jechuudha. Inni kan biraan enerjii fi immoo internal enerjii fi tempereechar hariiroo akkamii waliin qabu yookaan immoo hariiroon isaanii maal fakkaata kan jedhu hubachuudhaaf for an ideal gas the internal energy related with temperature as follow which is derived from the kinetic theory of gases. Inni kun kinetic theory of gas irraa derive ta'a. Isa kana I think kinetic theory of gasin bal'inaan chemistry keessatti argama. Chapterii isaallee yoo yaadachuudha baadhe I think chemistry kutaa 11 haa ta'u 12 haa ta'u akkasuma immoo sadarkaa yuunivarsiitii kan kennamus haa ta'u. But the kinetic theory of gases is found in the course of chemistry. Kanaaf achirra namni kinetic theory of gases kan search yoo gootan internal energy for an ideal gas akkamitti 3/2 nRT akka ta'e derive gochuu dandeessu jechuudha. Akkasuma immoo yoo barbaadan statistical mechanics koorsii statistical mechanics ka physics namoonni feetan achirra derive gootanii derivation isaa argachuu dandeenyu. I think derivation isaa akka statistical mechanics itti equipartition function qaba. Degrees of freedom jira. Isaan kana hundumaa adda baafneetu derive goonee waan kana arganna. Anyway internal energy 3/2 nRT ta'a jechuudha. Kun for simple for single internal energy dha. Temperature constant taanaan change in internal energy 0 akka ta'u akka barruuf jechuudha walumaa galatti. Inni sadaffaan adiabatic process dha. In adiabatic process no heat exchange between system and the surrounding Q is equal to 0 jechuudha. Adiabatic system process keessatti immoo heating system fi surrounding gidduutti transfer hin ta'u. Yeroo kana heating system fi surrounding gidduutti transfer hin taane jechuun immoo first law of thermodynamics change in internal energy minus work done formii qabaata jechuudha. Formii change in internal energy qixxeeta minus W isa jedhu akka qabaatu nu agarsiisa. Inni rafaffaan isochronic process dha. Isochronic process keessatti immoo volume constant dha. Volume constant ta'e taanaan immoo work done 0 ta'a. Sababni isaa isobaric process keessatti maal jenneerra bakka itti pressure constant ta'utti work done qixxeeta P delta V jenneerra. P delta V change in volume. Change volume kun constant ta'e taanaan immoo change in 0 waan ta'uuf work done 0 ta'a jechuudha. Yeroo kana first law formii akkamii qabaata? Delta yuun qixxeeta Q formii jedhu qabaata jechuudha. Kanaaf egaa walumaa galatti barnoonni har'aaf qabannee waliin ilaallaa turre isaan kana fakkaata. Seerota arfan thermodynamics akkasuma processoota arfan thermodynamics waliin hanga tokko ilaalleerra jechuudha. Kanaaf barnoonni kutaa har'aaf qabannee dhiyaanne asuma irratti raawwata. Dhuma irratti kan inni isin yaadachiisu egaa namoonni toora YouTube channel kanaatiif haaraa taatan subscribe godhaa maatii ta'aatii barnoota yeroo yerootti koorsii kana irratti gadhiifamu irraa argadhaa afaan keessaniin baradhaa irraa milkaa'aa isiniin jedha. Yeroo xiqqoodhaaf sababa nan biizii ta'een xiqqoo adda citee ture. Kanaa booda garuu gaaffilee shaakalaa adda adda faana akkasuma koorsiiwwan tokko illee dabalatee maatimaatiksii illee asirratti dabaluun ni danda'ama. Isaan kanaan wal qabatanii asirratti barnoonni kennama waan jiraataniif barnoota kana subscribe gochuudhaan maatii ta'aatii kallattumaan akka gadhiifaman isin bira gahaa jechuudha. Subscribe yoo gootanii namoonni subscribe gootanii jirtanis immoo share like gochuun dagatina. Hanga kutaa itti aanu walitti deebinutti nagaa ta'a nagaan tura.